Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Ispoortii irraa galgala kanaaf oduu ispoortii walitti qindeeffannee simbiraan ga'uuf jenna. Oduuwwan biyya keessaaf biyya alaa qindeeffannee jirra. Akka xumuraatti nu waliin tura. Oduu biyya keessaan yoo eegallu tapha liigii Itoophiyaa torbee sadaffaan Dambidoolloon injifateera. Tapha liigii Itoophiyaa torbee sadaffaan magaalaa Sabbataatti guyyaa har'aa taasifameen gareen kubbaa miilaa magaalaa Dambidolloo kilabii Omeedillaa galchii 1-0 injifateera. Kilabiin Urjii Lixaa tapha 3 taphate keessatti 1 qixa yeroo ba'u 2 ammoo injifatee jira. Premier Leaguein Oromiyaa guyyaan itti jalqabu jijjiirame. Premier Leaguein Oromiyaa sadaasa 14 bara 2018 magaalaa Asallaatti eegala jedhamee kan ture. Qophii kilabootaa giddu galeeffachuudhaan sadaasa 21 bara 2018 akka darbee murtaa'ee jira. Biyya bakkee irraa argannetti yeroo ceenu badhaasa Baalaandoorii yoo barbaadde Champions League yookaan waancaa addunyaa nyaachuu si barbaachisa jechuun Harry Kane'n dubbatee jira. Taphataan sarara fuulduraa Bayern Munich Harry Kane waancaa gurguddaan bara kanaa badhaasa Baalaandooriin argachuuf sababa akka ta'us dubbateera. Bara kanaa goolii 100 galchuu nan danda'a. Garuu Champions League yookaan waancaa addunyaa yoo hin injifanne Baalaandooriin gaaffii keessa jira jechuun dubbate. Erling Haalandii fi taphattoota hundaaf akkasuma kan jedhe taphataan kun waancaa gurguddoo kana injifachuu qabda jechuunis dubbate. Taphataan lammii Gaanaa bara dorgommii kanaan ala ta'e. Taphataan lammii Gaanaa Francis Abuu guyyoota muraasaa duraa tapha michoomaa gareen biyyaalessa Gaanaa Jaappaan waliin taasisaniin miidhama cimaan irra ga'ee jira. Taphataan kun walitti bu'iinsa uumameen miilli mirgaa akka cabee hakiimonni isaa mirkaneessanii jiru. Kanuma hordofuun taphataa Tuulos kan ta'e Francis Abuu Jaappaan keessatti yaalii baqaqsanii hodhuu taasifameefii jira. Taphataan ganna 24 Francis Abuu dorgommii bara kanaa fi waancaa addunyaa itti aanu irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ifoomeera. Taphataan lammii Jaappaan taphataa kanarraan miidhaa ga'ee leenjisaa garee biyyaalessaa Gaanaa dhiifama gaafatee jira. Barri kun bara liigichaatti injifannuudha jechuun Teerii Heeneriin dubbate. Taphataan gameessi Zagaaners duraanii Teerii Heeneriin Arsenaal waggoota 22 booda yeroo jalqabaaf liigicha akka injifatu amanuu dubbateera. Barri kun bara tapha dhumaarratti waancaa liigichaatti injifannuudha jedheen amana jechuun Teerii Heenerii dubbateera. Itti dabaluunis taphataan gameessi Zagaaners duraanii Teerii Heeneriin yeroo Arsenaal waancaa Premier League injifatus achitti akka argamu dubbateera. Greenwood taphataa cimaa baatii kanaatoon badhaafame. Liigiin Faransaay taphataa cimaa ji'an kololessaa bara 2025-26 ifoomsee jira. Haaluma kanaan taphataa sarara fuulduraa Marseille Mason Greenwood taphataa cimaa ji'a kanaatoon badhaafameera. Mason Greenwood ji'a kanaa taphoota liigii 4 irratti galchii 5 lakkoofsiseera. Haaluma kanaanis bara kanaa goolii liigii 8 galchuun liigii Faransaay keessatti goolii galchuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Wirtz Liverpoolitti makamuu isaatti hin gaabbu jechuun abbaan isaa dubbatan. Abbaan taphataa sarara gidduu Liverpool Florian Wirtz ilmi isaanii Liverpoolitti makamuun isaa akka itti hin gaabbine dubbate. Wirtz taphataa fooyya'aa ta'uuf tarkaanfii sirrii fudhateera jechuunis Hansi Wirtz dubbataniiru. Liverpool keessatti haala gaarii irra jira jechuun abbaan isaa shaakala hundaa hawwiin eeggachaa garee kana waliin hojjechaa akka jirus dubbataniiru. Abbaan isaa itti dabaluudhaan akkaataa wantoonni itti deemaa jirutti dhibbentaa 100 gammadeera jechuun dubbateera. Gabaasni kan Fabrizio Romanooti. Egaan kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Ispoortii oduun galgala kanaaf qabanne kanan gammaatti dhaggeeffattan ture. YouTube keenya subscribe gochaa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.